uleedhaan tumame kagari allayyaa ugateeti bifa kanaan luqqee amma miilli isaa cabaadha socho'uu hin danda'u gargaarsa uummata isaatiin inni lubbuu isaa of baraaruu danda'eera. Egaa uummanni Oromoo bifa kanaan dhumuu jira baay'ee nama gaddisiisa namni kun akkanatti mimmaan boo'utti jira uummanni Oromoo bakka jirtanii sagalee walii taatanii uummati keenya bifa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى توضيح كما جون في جالة من أجيني كنا كنجالة في كبجان إنتو سنة كبجان كنا نجوا تنا مسلوتهم أرانتنا فيديو أكان قرر ما يتوقع كمان الفجر المنا ما قويا ماله هندو والله المنا ما قويا ماله بعد أسمانو ركو نور جبت أنا يا رب نور راكاس ما بكو جرتني هندو أكلنا فيديو أكان قرر ما يتوقع كمان الفرانتنا فيديو أكان قرر ما يتوقع كإجازة الأفقد باسني كله هلا يا قبا كيسني ربين قيان سانجين سبراره كون يركم برادوات مي أفهم صار حولين هذا جينو وين يجرم يقولوا ما هذا جيفنو kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa namni amma asitti ilaalaa jirtan kuni namoota 18 ona warra jaarsotti guyyaa tokko jilmaadhaan ajjeefaman keessaa nama akka carraa taatee gangalatee allayyaa ufgatuudhaan lubbuu isaa baraareedha. Amma namni kuni akkuma argaa jirtanii akka carraa taatee uummatii allayyaa san keessa baasee kunoo amma uummata isaa gidduutti argamuutti jira. Amma isma waliin wal simbarsiisee mudannoof rakkoo isarra qaqqabe asumarraan akka isarraa dhaggeeffatanii isin affeera. Mee ilaa maqaa keetii fi bakka dhaloota keetii nutti himachuudhaan akkamitti keessaa jalaa of gate kaatinuma hidhamee ta'anii achiyaan jalaa baqadhee too gale bakka. Mee iddoo san hin gahin dura egaa namni kun akkuma argaa jirtanii qotee bulaa ture magaalaa Qacammee keessatti hojii jechaa ture. Jiraachuu dadhabee hidhamee tumamee irraa gara ganda bira jiraate. Achis duraan jalaa nafne halkan bakkee jirutti seenaniitiin qabaniitiin ammas ajjeesuudhaaf gara jiru deemuu ni jiran. Roorroon itti hammaatee innaan magaalaa sunirraa gadi baheeti gara argitee naannawa magaalaa gara baadiyyaatti bahee hojii qonnaatti bobba'ee hojii qonnaatti irra ture. Ammallee amantaan isaa musliima waan taate yeroo sun soomanarra ture isaa soomanarra jiru fuudhanii mana hidhaa galchanii mana hidhaatti gaafa si geessan kana maal siin jedhan ati waan balleessite qabda badiin kee maal siin jedhan? Anumaa badiin qabuun jedhanii dhufanii too ji'a tokko soomannee abbabaa shuumii kan jedhamu inni amantii musliimatti guyyaa san soomanni hikkatannee guyyaa san ra'ee barbaaddannee magaalaa ollee ra'ee dhabnee ballee gurgutanna magaalaa. Bilxiginnaan islaama kiristaanaa jirtu. Walitti nu diruuf malee Oromoo beektee nuuf ixoo eddi malee namni tokko islaama ittee kophatti baastee amarattee kiristaana ittee kophaa baastee jirtu. Laakiin inni kun islaama soomana qaba. Lubbuu soomana oolteen akkana dararan. Dhaabaanee boru bitannee teenya malee halkan nuti duudanii dhufanii nu qabu malee nuyi tokko maa'u rakkoo hin qabnu karaatti nu hidhanii nu qaxaqqataa ba'anii umaa rakkoo takka hin qabnu maaloo nu islaamu maan balleessine hojjetachaa jirraa biyyi nu beekan nan didaniitu nu oofanii ba'an. Baay'inni namoota mana hidhaa waliin turtanii sun nama meeqa hin ta'u mee umuriin isaanii yoo maal fakkaata? Kaan maanguddoodha kaan immoo ijoollee waggaa 10 waggaa 16 waggaa 14 faati. Maanguddoo immoo jaarsotii gurguddaa nama waggaa 70 waggaa 60 waggaa 80 an keessa jiru. Waggaan isaan immoo sin maal taatanii qabamtan jennaan bakka sargiitiifaa bakka bitiskaanaatiifaa nu qabanii waan nu qabaniif hin beenu nutti duudaniitumaa nu hin maanguddoo gannu 70 beete kiristaana keessa qaban. Bakka wanni beeku qabdan yaa Oromoo wanni islaama kiristaana tokkollee hin jiru. Yoo kaanee firaan falmatiin yoo tokkummaan kaanee firaan waan kana hin buqaasin wanni islaama keessatti tokko hin jiru bilxiginaa biratti. Nuyi akkasumatti manaanu qaban kaa waan nu godhan hin beeknu malee neetuma teenya malee akka nu jeesan hin beeknu waa muuluu uuma fixanii ana bichaa keessaa bahe. Egaa waan baay'ee nama gaddisiisu namni kun akkuma argaa jirtan boo'uutti jira mana isaatii qabame ijoollee daa'imti xiqqoo waliin qabanii jaarsa waggaa 70 waliin jira. Warra kana fuudhaniiti argitee mana hidhaa gabuu bulchanii barii sa'a 11 yeroo ta'utti fuudhanii gara daangaa Goojamitti konkolaatatti nu fe'anii nu geessanii jedha. Mee erga allayyaarra sin gaani maaltu sin mudate wanni ati taate maan godha wanni ati jageetiin argite maalidha? Achirraa nu buusaniituma
kaamma tarayyeessa xamadanii too makiina dhaabanii achirraa harcaan hunjaanii ayyallaa gubbaa nu dhaabanii nu ceceebsanii dhaadan jirra xiitiidhaan ajjeesuu qabna nan keessaa konkolaaddee ayyallaa of gate. Warri isin ajjeese kun warri uummata kana ajjeese warri uummata kana jimlaadhaan fixe kuni egaa uummati kun akka atiyyuutu kaan mana sargiitii qabame kaan bataskaana mana amantaatii qabame warri isin ajjeese kun warri uummata kana ajjeese kuni afaan maalii dubbatu moo maal isaan waraana moo uummata? Afaan Amaaraa dubbatu isaan magaalaa kaadhan jedhanii afaan Amaaraa dubbatanii immoo Amaaraan dhageenyu Amaara duwwaa dubbatu isaan warri nu fixe kun. Egaa akkuma isiniyyuu argaa jirtanii warri kun magaalaa kanatti fakkaate afaan Amaariffaa dubbatu jedha kan ajjeesan immoo gara Goojjamitti gara daangaa Goojjamitti achi baasanii xallayyaa irratti gabbuusanii xallayyaa irraa rasaasan tumanii namni baay'een allayyaatti gadhume lubbuu kiyya baraaruudhaaf allayyaa of gateedha qaamni isaa hundi quncee jira hallayyaa gangalatee lubbuu fi baraare mucaan kun amma gaartan qaamni isaa kun guutummaa daadha. Amma argaa jirtan kana qaamni isaa hundi madaadha qaamni isaa quncaadha egaa wanti dugda isaatirra jiru gara dugda isaati. Gara dugda isaa qaamni isaa cufti caccabaadha ammaan kana akka barbaadetti socho'uu hin danda'u haa ta'uti lubbuu isaa baraarrachuudhaaf qofa qaamni isaa garii uleedhaan tumame garii allayyaa ugateeti bifa kanaan luqqee amma miilli isaa cabaadha socho'uu hin danda'u gargaarsa uummata isaatiin inni lubbuu isaa of baraaruu danda'eera. Egaa uummanni Oromoo bifa kanaan dhumuu jira baay'ee nama gaddisiisa namni kun akkanatti mimmaan boo'utti jira uummanni Oromoo bakka jirtanii sagalee walii taatanii uummati keenya bifa kanaan dhumuu jiru kana cinaa akka dhaabbattan. Viidiyochi kana fakkaata. Raarratti nafne guyyaan isaas hin geenye uummata namni hunda biraa ajjeesanii lubbuun isaa guyyaa takkitti hafte. Qophiin fakkaatu walitti nagaan nuuf tura.